Koongiresiin uummata biyyaalessaa Chaayinaa muudame humna waraanaa biyyattii daran cimsuu fi meeshaa ammayyaa itti hidhachiisuuf jecha baajetii waraana biyya uummata biliyoona 1.45 olii qabdu dhibbentaa 7.2 akka dabaluuf bitootessa 5 bara 2023 murteesseera. Lolli ammaan kana Yukireeniin barbadeessuutti jiru kun waldhabdee Kiyeviif Mooskoo osoo hin taane bu'aa waldhabdee Waashingtaniif Mooskooti jedhee taajjabduun hin dubbanne hin jiru yoo jenne hagas dhugaarraa kan fagaatu miti. Waraanni kun tokkummaa mootummaa Ameerikaa fi Awurooppaa dhiyaa mirkaneessuu qofa osoo hin taane akkasumas illee biyyoota Awurooppaa bahaa kan duraan saatalaayitii gamtaa Sooviyeet jedhamanii beekaman Waashingtanitti akka maxxanan dirqisiiseera. Gama faallaatiin ammoo Beelaaruus, Iraaniif Kooriyaa kaabaa Mooskoo cina dhaabeeti jira. Lolli Raashiyaaf Yuukireen kun Beejing hanga hammaatti akka Ameerikaa biyyoota dhiyaaf shariikawwan isaanii kanneen deeggarsa meeshaa waraanaaf gargaarsa biroo Yukireeniif taasisanii waraana Raashiyaaf Yukireen gidduutti adeemsifamaa jiru irratti kallattiin qooda hin fudhadhu kan jette fakkaata. Haa ta'u malee walgaareffannaan Waashingtaniif Beejing gidduutti kan duraa irratti bana kana daran hammaachuu irraa kan ka'e Beejingis Mooskoo cina ni dhaabbatti jedhamee sodaatamaati jira. Sodaatamuu qofas miti. Egeree nagaa addunyaa kanaatiifis yaaddoo guddaadhas. Chaayinaan humna waraanaa ishee cimsuuf murteessiteetti. Ka'umsi murtee Chaayinaa tibbanaa kuni maali? Nageenyi addunyaa keenyaa hoo garamitti deema laata? Waan qopheessine qabna nu waliin tura. Akka lakkoobsa warra Girgooriyaanitti bara 2010tti balaan kirkira lafaa biyya Kaariibiyaan Haayitii mudatee lubbuu namoota 220 olii galaafate. Gaazexeessaan Ameerikaa guddina balaa kanaa namoota balaa kanaan miidhamaniif gargaarsi ariifataa kennamuu dhabuu fi hiyyummaa uummata Haayitii ilaales bakka qabeenya addunyaa guddaan itti kuufamee fi dabarfamu kan taate Niiwoork irraa magaalaa guddoo Haayitii kan taate Poortoo Piriins ga'uuf sa'aatii 3.5 fudhata. Balalii xiyyaaraatiin ta'uu isaa quba qabaadhaa. Haa ta'u malee lammiilee Haayitii balaa kirkira lafaa kanaan miidhamaniif gargaarsi namoomaa kan dhaqqabe guyyaa 3 booda ture. Biil Geetis galii argatu kan ji'a tokkoo qofa Haayitiif osoo kennee uummanni Haayitii dhibbentaa 70 ta'u mana jireenyaa nageenya qabu in argata ture jechuun gaazexeessaan kun barreessee ture. Nutis qabxii kana kan kaasneef biyyoonni addunyaa keenyaa hedduun lubbuu baraaruuf balleessuuf kan ho'an fakkaatu. Addunyaan har'a Itoophiyaa irraa hanga Myanmar, Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo irraa hanga Yaman uummanni miliyoona 340 jechuunis namoota 23 keessaa tokko lubbuun turanii jireenyi isaanii akka itti fufuuf gargaarsa namoomaa hatattamaa eegaa jiru. Tuujaaronni addunyaa keenyaa garuu doolaara biliyoonaan lakkaa'amu kaazinaa isaanii keessaa baasu waraanaaf ramadu. Akka qorattoonni dhimma waraanaa jedhanitti mootummoonni addunyaa meeshaa waraanaa fi loltootaaf doolaara tiriliyoona 2.1 baasu. Wagga waggaan qulqullinaa fi baay'ina humna waraanaa fi meeshaa waraanaatiif maallaqa guddaa ramaduudhaan biyyi Ameerikaa gitu hin jiru. Akka fakkeenyaattis bara faranjootaa 2021tti Ameerikaan doolaara biliyoona 801 humna waraanaa isheetiif baasteetti. Chaayinaan ammoo biliyoona 293 baasuun Ameerikaatti aantee jirti. Koongiresiin uummata biyyaalessaa Chaayinaa bitootessa 5 bara 2023 muudame humna waraanaa biyyattii daran cimsuu fi meeshaa ammayyaa itti hidhachiisuuf jecha baajeta waraanaa dhibbentaa 7.2 akka dabalu murteesseera. Akka afayaa'iin gumii kanaa Waang Chaawo jedhanitti murteen Chaayinaa waraana ishee ammayyeessuuf murteessite nagaa addunyaaf barbaachisaadha. Egereen Chaayinaa hiree addunyaa waliin wal qabata. Chaayinaan waraana ishee ammayyeessuuf murteessuun ishee biyya kamiifuu balaa miti. Kana mannaa tasgabbii naannoo fi nagaa addunyaa eeguuf tarkaanfii gaariidha jedhan afyaa'ichi. Hordoftoota keenya kabajamoo taatan eeyyeen siyaasa jechuun akkana eegaa garuu kan biraa maal jedhu silaas biyya weeraruuf jirra jechuun isaan irraa hin eegamu. Haa ta'u malee aangawoonni Taayiwaan kan Chaayinaan akka qaama abbaa biyyummaa isheetti ilaaltu Chaayinaan naannoo keenya weeraruuf qophaa'aa jirti jedhu. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa kan Taayiwaan Chiu Ko-cheng tibbana akka jedhanitti waraanni Chaayinaa naannoo galaana Taayiwaan weeraruuf qophii taasisaa jira. Sochii Chaayinaa itti dhiyeenyaan hordofaa jirra. Lakkoobsi loltoota bara 2022 fi 21 buufatanii dabalaa jira. Gabaasa bara kanaa paarlaamaaf kenneen
qophii isaanii saffisaa akka jiran beeksiseera. Tarkaanfii waraanaa fudhachuuf qophaa'aa jiru jedhan Chiu Ko-cheng. Chaayinaan akka qaama empaayeraa isheetti kan ilaaltu Taayiwaan biyyoota muraasa kan akka Somaaliilaandii irraa kan hafe addunyaa irratti akka mootummaatti beekamtii argatte hin qabdu. Michuu dhiyoo Taayiwaan Ameerikaan waggoota hedduu dura Chaayinaa waliin Taayiwaaniin dabalatee tokkummaa birmadummaa fi abbaa biyyummaa Chaayinaa akka kabaju waliigaltee mallatteessiteetti. Haa ta'u malee dinagdee Chaayinaa guddachaa jiru fedhii gabaa addunyaa irratti olaantummaa qabaachuu fi guddina ishee mormuuf Taayipeen warra Waashingtaniif bakka gaariidha. Mootummoonni biyyoota akka Jaappaan, Kooriyaa Kibbaa fi Hindiis fedhii warra Waashingtan kana guutuuf dammaqinaan dhaabbachaa jiru. Waggoota dhiyoo asitti Ameerikaan meeshaa waraanaa ammayyaa Taayiwaan hidhachiistu gosaa fi baay'inaan dabalteetti. Afyaa'iin mana maree Ameerikaa duraanii Naansii Peelosiin akkasumas hooggantoonni mana maree bakka bu'oota uummataa Ameerikaa fi miseensotaa hedduunis irra deddeebiin gara Taayipee imalaa jiru. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Chaayinaa Maao Ning dhiyeenya kana Waashingtan namoota siyaasaa Taayipee kanneen walabummaa Taayiwaan guutummaatti labsuu barbaadan bobaa jalatti qabattee uruursuu yaalaa jirti jechuun Ameerikaan gochaa ishee kanaanis obsa Beejing waan fixachiisaa jirtu fakkaatti jedhan. Ameerikaan abbaa biyyummaa naannoo akka kabajnu dubbatti. Haa ta'u malee dhimma Taayiwaan irratti waadaa galte cabsitee Taayiwaan kan qaama Chaayinaa taatetti illee meeshaa waraanaa sadarkaa olaanaan gurguraa jirti. Ameerikaan nagaan barbaada jetti garuu addunyaa guutuu irratti waraana gaggeessaa jirti. Walitti bu'insa hammeessaa jirti. Ameerikaan gama tokkoon seerri addunyaa akka kabajamuuf dhiibbaa taasisaa jirti. Gama biraatiin ammoo seera mataa ishee seera idil addunyaa dursitee fi qoqqobbii dhuunfaa isheetii seeraan alaa keessi jedhan. Maddi waldhabdee Ameerikaa fi Chaayinaa Taayiwaan qofa miti. Deeggarsa dippiloomaasii fi dinagdee Chaayinaan Kooriyaa Kaabaatiif gootu walitti dhufeenya daldalaa Iraan waliin qabdullee waldhabdee biyyoota dureeyyii lamaan addunyaa to'achuuf yaalan gidduutti uumamuuf sababa biraati. Bulchiinsi pirezidaanti Joo Baayiden yeroo tokko baaluunii samii Ameerikaa keessa balaliiteen al tokko taarifaan yeroo kaan ammoo waliigaltee daldala cabsuu sababa jedhaniin irra deddeebiin dhaabbilee fi qondaaltota Chaayinaa irratti qoqqobbii kaa'ee ture. Waraana Yuukireen keessatti Chaayinaan gara warra dhiyaa osoo hin taane gara Mooskootti hirkachuun ishee Waashingtan, Biraasels, Londanii fi michuu isaanii waan shororkeesse fakkaata. Dippiloomatii olaanaa Chaayinaa Waang Yi dhiyeenya kana waraana Yuukireen keessa jiru karaa nagaan xumuruuf gara Awurooppaatti imaluu isaa ifatti beeksise. Ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkan Chaayinaan gara fuula duraatti Raashiyaadhaaf meeshaa waraanaa ni ergiti jedhee dippiloomatii Chaayinaa kanaaf deebii Chaayinaa akeekkachiisu deebiseeti jira. Chaayinaan waraana Raashiyaan Yuukireen irratti geggeessuuf meeshaa waraanaa dhiyeessuuf yaadaa jiraachuun ishee baay'ee nu yaaddessa. Dhimma kana baay'ee itti dhiyeenyaan hordofaa jirra. Akkuma kanaan dura jedhe akkasumas akkuma pirezidaanti Baayiden ji'oota hedduu dura yeroo weerarri kun jalqabame pirezidaantii Xi Jinpingiitti himan Chaayinaan Raashiyaadhaaf meeshaa waraanaa kenniti yookaan qoqqobbii Raashiyaa irratti kaa'ame cabsitee Raashiyaa yoo deeggarte haaloo ba'iinsa hamaatu ishee mudata jedhan Bilinkan. Qeeqaa fi akeekkachiisa Bilinkan irratti deebiin Beejing irraa kenname kan mirkaneessu biyyoonni lamaan addunyaa kanaaf nagaa buusuuf kan ifaajjan osoo hin taane walitti bu'insa dabalataaf ishee saaxiluuf akka ta'e mirkaneessa. Haa ta'u malee gaaffiin dubbi himaan ministeera dhimma alaa Chaayinaa Waang Ben kaasan warri dhugaa barbaadan irra deddeebi'anii akka yaadaniif kan kakaasudha. Meeshaalee waraanaan adda durummaan kan gargaaraa jirtu Chaayinaa osoo hin taane Ameerikaadha jedhan ministeerri haajaa alaa Chaayinaa kun. Ameerikaan Chaayinaa ajajuuf mirga hin qabdu. Hariiroo Chaayinaaf Raashiyaa sirreessuu fi dhiibbaa irratti gochuu mitiitii quba itti akeekuu isheellee hin fudhannu. Ejjennoon Chaayinaan dhimma Yuukireen irratti qabdu jecha tokkoon gabaabfamuu danda'a. Nagaa galmaan ga'uuf marii dursaa jedhan Waang Wenbin. Waraana Raashiyaaf Yuukireen gidduutti taasifamaa jiru irratti eenyutu boba'aa itti ta'aa jira? Eenyutu meeshaa waraanaa fudhatee wal dhabdee hammeessa? Hawaasni addunyaa dhimma kana ifatti ilaalaa jira jedhan ministeerri haajaa alaa Chaayinaa Waang Wenbin. Qopheessee kan isiniif dhiyeesse Adaanee Tasfaayeeti. Nagaan addunyaa keenyaaf haa ta'u.
Hawaasa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti beelee jiruuf deeggarsi goonu har'as miira ho'aatiin itti fufnuun dhaamsa Finfinnee Maltiimiidiyaati. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.